Mea kan futura Waaqayyotti miila keenya na dhaabannu. እግዚአብሔር እንዲናገራችሁ እግዚአብሔር ጋር አውሩ ትንሽ ከአላዶና ማራላፋችን የሚያስክላቴት የቤረቤት ደቦለባባናስ ኢየሱስ ዋቀዮ ከስንትዱበቱ ዋቀዮዎች ድንቅ መፍራስ ነበር። እግዚአብሔር የሚሰራ አምላክ በመካከላችን አለ። ዋቀዮ ዱበቱ ዋቀዮ ሆጀቱ ጅዱ ገኘጅራው እንተይ ሃሌሉያ ኢየሱስ መገኘት አንተ ስትገኝ እግዚአብሔር አዲስ ነገር ይሆናል። አንተ ስትገኝ እግዚአብሔር ተራራ ይናዳል። አንተ ስትገኝ እግዚአብሔር ሰዎች ይፈወሳሉ። አንተ ስትገኝ እግዚአብሔር አጋንንት ይወጋል። አንተ ስትገኝ እግዚአብሔር ድንቅና ታምራት ይሆናል። መገኘት እንዲሆን በኢየሱስ ስም እንለምንሃለን። መገኘት ይሁን እግዚአብሔር ሆይ መገኘት ይሁን ጌታ ኢየሱስ አርገሙን ከያተው ኢየሱስ ሕይወት ያርገምተ አንከኛ ይከተጋፊን ከኛ እንደቢያ ፍርማታ ተኖፍታ ኢየሱስ አርገሙን ከያተው መገኘት ይሁን በሉስቲ አርገሙን ከያተው ጀላኒ አርገሙን ከያተው እቶከነታማት አርገሚ ማካቶ ዶሎ ባባ ዲናማስ ራባባባባባ ዲኔመጀለ ባዲናሞስ እግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ በመካከላችን ሊቀላለት እንደ እግዚአብሔር እንዲመላለስ እግዚአብሔር ለመናህ ቅዱስ መንፈስ እግዚአብሔር በውስጣችን እንዲገለጥ እንዲታይ እግዚአብሔር ስራን እንዲሰራ በኢየሱስ ስም ለመናህ ማካታ ዳዳዳዳ ባባባባ ጃና ማዲያቦስ ራላባዲኔኖ ራላባካቱ ዱኖ ማኤስክላዶኖ ማጀና ማዲያቦስ ኢየሱስ ልሳን ያላችሁ ሰዎች በልሳናችሁ ጸልዩ ማካካካላ ባዳና ማራ ለቦዶኖ ማካተለ በዲናማስ ረላባባባባደነ ለክለበጀነ ሜዲያቦስ የእግዚአብሔር እሳት በጉባኤ ውስጥ ይመላለሳል። የእግዚአብሔር እሳት በጉባኤ ውስጥ ይመላለሳል። ወይም በእግዚአብሔር መንፈስ ይሞላል። የቤት በእግዚአብሔር እሳት ይሞላል። እሳቱ ይመጣል። ካቶዳ ባባጃና ማዲያቦስ ታሪካችንን የሚቀይር ተራራን የሚነድ የእግዚአብሔር እሳት የኢየሱስ ክርስቶስ እሳት ፓካቶናባ ibittawa Marcos Rababa Dinamos Akakenya garawa kayoto lakasnu maka calu maka Yesus Kristus itin harka olka ikramat ibitawa kayo ajazira ibitawa kayo ajazira Humni tongkola humni tijumti afuri haman humni biyala fakana jawat hai በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ የጠንቆላ ኃይል ክፉ መናፍስቶች በኢየሱስ ስም ተወጉ ማቃ ኢየሱስን ወራናማ ማጋላ ከራሱ ወራነራ ናነው ከራሱ ወራነራ ሰበቱ ከነጅረቱን እንቀምተኒ ሚለከ የደለት ገሊዲ ተምተኒ ጀርቶ ወጂ ከሰን ክርስቶስ ኢየሱስ ዲቴራ ማቃ ኢየሱስ እንዲከማ ሀደስቱን ኦፕሎታ እናልከኒ ፊጉሻ ብሎተ ከኛ ሀደስ ማቃ ኢየሱስ ይወራና ቤራ Kufera dame
safara keessatti kan si hadheessu ollaa kee keessa safara kee jiru nama galaati jirtu keessa taa'ee kan si hadheessituun obboleetaa seexanni bofti inni durii jawween inni amma maqaa Yesuusiin kufeera maqaa Yesuusiin kufeera maqaa Yesuusiin kufeera si hadheessa malee si argachuu hin danda'u si lola malee si argachuu hin danda'u si naanna'a malee si nyaachuu hin danda'u maqaa Yesuusiin kufeera mee maqaa Yesuusiin kufeera dhabe Yesuus maal godheera Yesuus maal godheera maqaa Yesuusiin kufeera abbaa si galateeffanna galanni guddaan siif haa ta'u ulfinni guddaan siif haa ta'u amma jidduu kanatti yaa Waaqayyo ibiddi kee haa boba'u sagaleen kee dhoowwaa tokko malee nutti haa dubbatu dhoowwaa tokko malee nutti haa dubbatu keessa keenyatti haa dhangala'u ati tuuwwan nutti dubbannu dubbii keessa nuuf ergitanii haa nu eebbisi waan nu eebbistuuf galanni siif haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen. Yesus gooftaadha. Ameen. Amma garuu jedhame. Innagamu sagalee keessa. Amma garuu jedhame. Paakatoo laabaas. Si amma garuu jedhame. Amma garuu jechuun booda jechuun miti. Amma jechuun kanaan duras jechuu miti. Amma jechuun yoomi. Amma jechuun yoomi. Mesa kame kesa lokasa amma jechuun yoomi. Paakataa laabaatiinaamos. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Amma jechuun ammuma jedhame. Paakaa laabaataanaa maaliyamus. Yesuus gooftaadha. Ameen ameen. Amma jechuun booda jechuus miti. Amma jechuun kan duraanis jechuun miti. Amma jechuun yoomi. Yesuus gooftaadha. Mee amma jechuun amma jedhaa nama si cinaa jiru. Akkasitti miti. Nama si cinaa jiruun amma jechuun amma jedhaa ni mee. Si amma jechuun amma jedhaa ni mee. Madura lallaba kootii amma garuu jedha. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Yesuus inni guddaadha. Karaa onlaayinii gisee lama darbeera inni kun immoo karaa waldaatiin gisee sadaffaasa galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ameen ameen. Amma jechuun si amma jechuun amma jedhame. Amma garuu kan jedhu faarfannaa beektu jiru. Beektan galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Si amma jedhame. Itu ada apa lagi? Amin. Yesus sudah berjalan di budana tu. Ika, amma erga jenne, beras illallah, funduras illallah. Jalan di berfirman Yesus sudah faham. Yesus ini budana. Garuk amma itu yami, amu. Yesus sudah berjalan di budana tu. Amin amin. Sagalee waaqayyoo jiraataan kun yommuu dubbatu waan tokkoo fi waan tokko jedha. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Phexros tokkoffaa Phexros boqonnaa lama lakkoofsa 10 fi akkasumas immoo Efesoon boqonnaa lama lakkoofsa 13 irratti amma garuu jedhee gala galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaan. Isa Phexros irratti dubbatu akkas jedha amma garuu jedhee gala galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Inni 13 irratti amma garuu jedhee gala mee isa kana nan dubbisa galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Amma garuu Yesuus Kiristoos wajjin tokkummaa qabaachuu isin warri duraan fagaattanii turtan dhiiga isaatiin dhiyeeffamtanii jirtu jedha galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Ameen. Amma garuu Yesuus Kiristoos isa qajeelaa wajjiniin tokkummaa qabaachuudhaaf isa wajjiniin tokko ta'uudhaaf isa wajjiniin jiraachuudhaaf amma garuu
Kristos itini fago warri turtan fagatani warri turtani maka Yesus Kristos iti amanunan kanisa taunan sababa kayo kulkul ya taunan warri duran fago jirtan amma garu manda dari jirtu dia funtani jirtu ya galati kulfena Yesus ila fago amen amen Yesus ende guda mena ma Yesus iti yonjira amen Amma me Yesus na tiri roji na idame. Ani si Yesus tiri roji na idame. Yesus ida gele ni bugana to. Amen amen. Luti Yesus ida lammi lamma family. Luti Yesus ida lammi lamma family. Akalami de lamma fatimi di kala kawono. Luti Yesus ida mujan gafa Yesus ida gele ni bugana to. Saban gafa Yesus ida gele ni bugana to. Dol fagotu ne enyum Sani kenya na kosa wanayo kesa paka medwe haragaru Yesus Kristus fangarati wal paunani ofisa bitunani anga rasul iga sabini hunduma kenya warra fagoture ofinteru esel amen itri ade jirani para timidi itri ade jirani garai yana satri ade jirani Kalau sudah satu dia ada juga ini deh. Dia ada juga ini. Dia ada juga ini. Acama fagon itu lagi apa yang sabar politiko. Fagon itu ada. Yesus itu dia kita. Yesus kisah kita. Hati Yesus kisah kita. Kakak pada nama cara dia bos. Fagon itu mereka. Yesus kisah sende. Mamiani. Waliduran fagojiru. Waliduran fagoneture. Waliduran dinawan ayo jedamlu. Waliduran sabab majedamlu. Waliduran jomne dablo sedamlu. Aikalau ika Yesus Kristus itu ufne esa sende Yesus kisah sende. Angkama Yesus itu coba meja jedame. Sehingga angkama Yesus itu jumpa dari ini. Patala mandira bos. Upah misalnya kali kurang ada guys terima. Ama Yesus kisah seperti. Ama Yesus kisah seperti. Ayah apa dinamos. Kurfagojita. Ayam dosim beku. Nabi kamu simbeku. Israel ini simbeku. Orma jedamta yamamta Yesus gafal bokkasere alisini ijolle setanati Johannes monajele isini ijolle maratati nungele haragaru ijolle setanasmidi ijolle maratasmidi Yesus isma chudan Yesus ino frati mose sudani sabarun fasatanera sama satanera Yesus kesa senera ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠን ማረግ ተራ ማረግ አይደለም። ተራ ማረግ አይደለም። ልንገር ወንድም ልንገር ልጄ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔና አንቺን አከበረ፣ ከፍ አደረገን፣ ከድንኳን ላይ አነሳን፣ ከፊት ተቀበለን አለ። ተነሳን። የለም ብሎ ቦታ የለንም የለንም የለንም። ልንገራችሁ ኢየሱስ ራሱ ሞቶ ራሱ ተዋርዶ እኛን ግን አከበረ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያኮ የተለወጠ ሕዝብ የተባረከ ሕዝብ ቅዱስ ካህን ሕዝብ ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አማከሩ ኢየሱስ ሀዱብስ ነው መጻፍንች ያዱበቱ ኢየሱስ ዳፍገለን ጉዳናቶ መጻፍንች እንዱበታ መጻፍንች ኢየሱስ ዳፍገለን ጉዳናቶ አማገሩ ጋፈየሩ መጻፍኒ ከናንድሮ ዋቱ ጅራ የቹዳ ከናንድሮ ዋቱ ጅራ አማገሩ መጻፍንች ከናንድሮ ዋቱ ጅራ ለኮሳ ኩላቶ ኩላኮሳ ተቆረጠ
lakkoofsa Efesoon irratti jechuudha. Efesoon 2 lakkoofsa 1 irratti akkas jedha. Yesuusidhaaf galanni guddaadha ta'u. Isin dura irra darbaa keessanii fi cubbuu keessanii karaa hafuuraa maal taatanii turtanii duutanii turtanii ሙታን ነበራችሁና ከዚህ በፊት ከኃጢአታችሁና ከመተላለፋችሁ የተነሳ እናንተ ምን ነበራችሁና ሙታን ነበራችሁ። ሙታን ብሎ እግዚአብሔር ቃል ሙታን ይለናል። የሞቱ ሕዝብ ነው የምንባለው። ስማችን ሙታን ተብሎ የተጣለልን ሰዎች ነበር። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ይህንን ስም ከኛ ላይ አነሳና ያዋን የምንሆንበት ለዘላለም የምንኖርበት አጀንዳ አመጣና እኛን ከዛ ከሞት መዝገብ ላይ ስማችንን ቀዶ በሕይወት መዝገብ ላይ ምን አደረገልን? ምን አደረገልን? እስቲ ጻፈልን በሉሲ ገልሜ ወረዶኒ ራመናከ የተሳሰ ገልሜ ወረደ ይረትኑ መረሰ ከወረጅ ራቶታ ኢየሱስ ያፍገለኝ ጉዳና ታው ሙታን ነበር። አሁን ግን አይደለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ከዚህ በፊት ምን ነበር? ሙታን እኮ ነበር። አሁን ግን አይደለም። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። በኢየሱስ ነፃ የወጣ ሕዝብ ነን። የዳነ ሕዝብ ነን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አስቡ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ከዚህ በፊት ሙታን እንደነበራችሁ አስቡ ወንድሜ አስብ፣ ቤተሰብ ከዚህ በፊት ምን እንደነበርሽ አስቡ ወንድሜ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ያደዳህና አንተዋዋት ተንጀለ ለኮሰፍረ ተቆረጠ ከዘ እሱ ወር ሰበዋ ከዮ ሂንታይ ወረዳ ገነቀበተ ወረዳ ገነ ሀርከነማት ሀርከነማት ነማረት ወጀተሚ ወረ ኦፋው ብረት ወረዳ ገነ ይቀበቲ ጀዳመኒ አካዋማ ማቱተን ያተና ዱር ስለከነ በተሳ namni dhagna qabate hundumtuu mucaa eenyuti? Kan dhagna qabate hundumtuu mucaa Waaqayyooti jedhamee waamamu. Israa'eloonni marti isaanii dhagna qabataniiru. Israa'el itti dhufee galaa ta'e kan itti gale dhagna qabatee itti gala. Maal ta'uuf? Mucaa Waaqaa ta'uudhaaf. Dhagna qabatee itti gala. Waan harka namaatiin hojjetamu jechuudha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. dhagna qabatanii dhiira kan ta'e hundinuu dhagna qabatee gala gaafan kana jedhu dubartoota miti galanii ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaan dhiira kan ta'e hundumtuu dhagna qabatee itti gala. Israa'el hundi isaanii warra dhagna qabatanii dhagna qabachuun kakuu Waaqayyoo fi nama gidduu jiru mucaa Waaqayyoo ta'uudhaaf kakuu kan itti walii galan. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Yeroo sanas isi warra dhagna qabanii waan ta'eef warra dhagna qabatiin waan taataniif orma jedhamtanii waamamaa turtan. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Kakuu moofattis kakuu haaraattis warra maal turreedha warra fagoo turreedha. Garuu hojii wangeela Yohaannis 1:2 hamma isa simatanii ijoollee Waaqayyoo katanii maal isaaniif kenneedha? Aboo isaaniif kennee nuti amma warra sabasabamnee walitti qabamne kun warra iddoo kana jirru kun warra maal taanedha? Warra Yesuusin simanneedha. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Yesuusin namni simate maal argata? Mucaa Waaqayyoo ta'uudhaaf maal argata? Aboo argata. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Yesuus inni guddaadha. Yesuus Kiristoos dhufee jenna ay amma dhagna qabaanis miti kan itti galan jedhe. Dhagna qabaadhanis miti Yihuudiidhaanis miti Giriikidhaanis miti taateefis miti kan itti galuu dandeessu Yesuusitti amanuudhaani. Ameen ameen. Yesuusitti amanuudhaani. Hojiidhaan itti galuun hin danda'amu. Mootummaa kanatti mootummaa haaraa kanatti mootummaa Waaqayyo isa Kiristoos Yesuus hundeesse kanatti maal ta'uu hin danda'amu? Hojiidhaan itti galuun hin danda'amu. Itti galuun kan danda'amu Yesuus Kiristoos isa furtuu jireenyaa ta'e isa qabachuudhaani. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Mee amma waan tokko isinitti hima. Ani Yesuus qabadheeraadha ka. Biyya lafaa kana keessatti waan garaagaraa akkasitti tasaasuufi ani Yesuus qabadheera deeme. Shakkii qabu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen.
fayyina keenyatti shakkii takkan qabnu guutuudhaan guutuutti amannee itti galleerra yaaddoo wayituu hin qabnu namoota tokko tokko meeqa gaafadha mootummaa waaqayyootti hin galtan sararriitu beekasii jedhe ምንም እርግጠኛ አይደለም ስለመንግስት ሰማት መግባት እሱ እግዚአብሔር ያፈዋል ሳረብኑ ወጋ ይሰማ ሰቶ ፈርጋ ከመኑ እንደት ነው ገለኒ ፍልፍል ኢየሱስ ይጣፋው አሜን አሜን ልጁን አለው ይወጣለው ብሩስ ወይኔ 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 መሳፍሩ ሰታረቡ ማለት ነው ልጅ አለው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሞት አይደለም ያለ ህይወት ነው ያለ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን አሜን ኢልሊ ቸቀንቀቡ ማለቀባ ኤጋፍዲና ወርነ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቀባ ማለት ላይ ተፈረደው ሰቆለ ወርነ ኢየሱስ ይቀባ ማለት ተፈረደው ሰቆለ ማለው ጅሩ ለዳመ ጅራ ላኪን ጅራ ተሮዶ ላኪን ማቴዎስ ለተባለ ጅራ ተሮዶ እንጅሩ ገለኒ ፍልፍል ኢየሱስ ይጣፋው አሜን አሜን እንጅሩ እስቲ እንጅሩ ይላል የጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ሄዶ አካፈመ ልጋ ባታ ይሮሜ ሰዶሚ አፍራ ካሰናጋ ሰዶሚ ጃቲ ሙሉብዘ የጋ ኢየሱስ ክርስቶስ ሄዶ አካፈመ ልጋ ፖሞታይ የኝቱን ዋኔ ሳይኝቱን ዲፋነ ጀና ኢየሱስ ይላል ገለኒ ጉዳና ተው የኝቱን ዲፋነ የኝቱን ዋኔሳ ሀዴስ ክሮ ፖለታ ማልታይራ ማለንዱ ቢዚ ሀዴስ ክሮ ፖለታ ማልታይራ ኩፌራ ያሜ ካንሲ ሀዴስ ይሩ ፓውሎስ ጀኔ ሳሚራ ደውና ካናገር ሲሰን ዮታይ ኤርጋሞታለ ዮታይ ኢሳ ካናቲ አዳ ካናባሱ እንጂሩ ጅሬኛ ካናቲ አዳ ካናባሱ እንጂሩ ወንፊና ካናቲ አዳ ካናባሱ እንጂሩ ጎፍታ ካናቲ አዳ ካናባሱ እንጂሩ እንጂሩ ላም አመገሩ ላም ወንቲ ኢየሱስ እንደ አዳና ራሱ እንጂሩ ላም ጌፈዳስ ሊተልማ ከናይሮ ሁሉማ ጆለም በሩሰ ደነት ይበርስ ነው በሩሰ ፈይና በርስ ሱትናኒ ነውር ማኒ አካሳኒ አባሳና እንደነ ኦፊክ ዲጋሩ ኢየሱስ ይገ ይሱዳን ደሳ ሁኔ ኢየሱስ ይገ ሲስ ዘረለው እንጀሩ ገላኒ ፍልፍል ኢየሱስ ይዳባ ጅራደራ ሜ ኢየሱስ ይገ ጫሎ ሳሪያት አዱፉ ሜ ኢየሱስ ነን ጫላ ይሎ ሳዱ ጅራ ሳሚኔ ይባንተ ሜ ሱማንተ ይላሜ ሁሉ ሱማንተ ይላሜ ሁሉ ሱማንተ ይጋበሉ ማልቶ ፈጌሳ ያራ ሀፌራ ሁሉ ይባንተ ኢየሱስ ይዳንተ ሁሉም ቱ ሱማንተ ይሰቀን ቃሉ ያሳዲያቱ ዋቀዮ ከሰሬ ሜኔኞኒ አና ሞርኪ ቀበቹለሎ አሳባው ዱራኑር ሲዱበቴ ሲሞ ጋፊታና ባስ ሜ አሳባው ኢሳያስ ሜ አሱማባው አናና ሚወርቀቹለሎ ዱራኑር ሲኔ ዋልቶ ዱበቴ ሞ ከማርገቹለሎ ፊታ ባሱ እንደው ያዛሮ ኢየሱስ ዳብገን ንጉዳነቱ አበረበ ህንቹ ከነካዋ ቀዮ ከያ ህንቹ ከነካው ሳከና ህንቹ አመገሩ ኢየሱስ ይቲ ወንት ያደኑ ባሱ ሲንቹ ዳም አቲገሮ ደበው እንደስ ኢየሱስ ዳብገን ንጉዳነቱ አሜን አሜን አቶ ፊገት ኢየሱስ ተደበው እንደንደ ሳይ ሲዋገል ፈዱ ይደደ የሙንደ እንደስ ገረበባት ገረፈ ደገይተት የሙንደሌስ ሁሉ ሲጫለ ጋው ኢየሱስ ተደሲባስ አመሲጆ ገረበ በትለ እንጂ ወንት ያመጁ ዮቴ ቦዴ ካዱፉ ዮቴ ጀደ ጳውሎስ ኢሳብቲ ከነደኑባስ እስቲ አመገሩ ዳሜ ማሉነ ያላንደ ገቲና አመገሩ ዳሜ ኢየሱስ ያብገለኒ ጉዳና ተሩ አሜን አሜን አመገሩ ሰባዋ ቀዮን ቱሬ ሲናማ ማልታ ደረጀልተን ደዳ ኤኝቱ ባሴ ተቆፋ ጴጥሮስ ለማ ኩዳን ኢየሱስ ዳብገለኒ ጉዳና ተሩ ሰባዋ ቀዮን ቱሬ አመገሩ ማልታ ደረጀልተ ሰባዋ ቀዮ ታተሪ ጅርቱ አራዳ ይነገት ይቱርተን
amma garuu maal taatanii jirtu araara argattanii jirtu. Yesuusidhaaf galanni guddaa. Ameen ameen. Mee amma garuu jedhame. Ani jedhame. Amma garuu araara argadheera jedhame. Dura eenyu wajjin wal dhalte? Amma eenyu walitti araarte? Dur saba eenyu turte? Amma kan saba Waaqayyootiin jettu. Isa sadii yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Isin isa san yaadachuun keenya baay'ee tokko barbaachisaadha. Jireenya isa amma jiraannuuf isa kan dura yaadachuun baay'ee barbaachisaadha. Isin kanaan dura karaa cubbuu keessanii fi karaa irra daddarbaa keessanii fi cubbuu keessanii karaa hafuuraa duutanii turtan. Yeroo sanattis isin toora biyya lafaa kanaa keessa jiru irratti deddeebi'aa turtan. Toora biyya lafaa kana duukaa buutanii deddeebi'aa aboo qilleensa keessa jiru irrattis gooftummaa qabuuf abboomamaa turtanii. Wanta qilleensa kana keessa jiru isa gooftummaa qabuuf immoo maal turtanii? Abboomamaa turtanii. Afurichi hamaan amma namoota Waaqayyoo fi hin abboomamne gidduutti hojjechaa jira. Nus hundumti keenya hawwafoon keenya duukaa buunee akka fedha namummaa keenyaa fi yaada keenyatti warra akkasii gidduu jiraanneerra. Kana irraa kan ka'es akkuma warra kaanii dhaloota dheekkamsa Waaqayyoo jala gallee turre. Waa'ee kanaan dura amma garuu argatee kanaan dura maal turre? Dhaloota maalii turre? Dheekkamsa Waaqayyoo jala gallee harki Waaqayyoo kan nutti ulfaate turre. Abaaramoota warra jedhaman, saba ormaa warra jedhaman turre. Diina Waaqayyoo warra jedhaman turre. Kan hoogganummoo qilleensa kana keessatti aboo isa qabu, biyya lafaa kanarratti aboo isa qabu, hafuuricha isa qabu hamaa. Abbaan keenyas isa ture. Isatu nu hoogganaa ture. Isatu akka barbaade nutti taphachaa ture. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namni baase jira Phexros. Namni baase. Amma garuu duraan akkas turre amma hoo. Isin takka saba Waaqayyoo hin turre. Amma garuu saba isaa taataniitu. Isin araara Waaqayyoo hin argatan turtani. Amma garuu araara isaa argataniitu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Bakka nuti turaan hin jiru. Lakkoofsa keessa hin jiru. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Yesuusin wajjin dhaadannoof kanaaf miti. Yesuus wanti jennu isatu birmaduu nu baase. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Isin jedha kanaan dura irra daddarbaa keessanii cubbuu keessanii irraa kan ka'e diina Waaqayyoo turtan. Waaqayyo fagaattanii turtan. Garuu Phexros immoo maal jedha? Isin kanaan dura kan Waaqayyoo turre amma garuu kanaan dura isin kan Waaqayyoo turre amma garuu kan eenyu taatanii jirtu? Saba Waaqayyoo? Mee saba Waaqayyoodhaan? Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Isin kanaan dura araara arganne isa nama dheekkamsa maal jala turre? Waaqa jala turre. Waaqayyo wajjin warra wal dhabneedha. Yesuus Kiristoos dhufee keenya diinummaa sana diigee walitti nu deebise. Galanni ulfinni Yesuusidhaaf. Ameen 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 ameen. Yesuus gooftaadha. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Inni dhufuusaati. Keenya diinummaa isa ture sana diigee tokkummaa nuuf deebise. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Kanaan dura yeroo sanatti isin Kiristoosin wajjin Kiristoosin wajjin homaa tokko illee walitti hin qabdan turtan. Ijoollee Israa'elittis orma turtan. Israa'el keessa illee homaa takka hin qabdan. Kakuu abdii isaanii keessaa isumaayyuu hin qabdan. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosidhaaf. Abdii homaaf keessaa kan hin qabne biyya lafaattis immoo Waaqayyo malee
jiraachaa akka turtan yaadadhaa. Biyya lafaa kana keessatti Waaqayyoon malee jiraachaa akka turtanii yaadadhaa. Mee yaadadhaa jedhee nutti himaa. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen. Yaadadhaa. Nu irra daddarbaa keenyaan warra kufnee turre. Kiristoos Yesuus Kiristoos nagaa keenya ta'e. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Lakkoofsa 13 irratti maal jedhaa? Amma garuu Yesuus wajjin tokkummaa qabaachuudhaan isin warri fagaattanii turtan dhiiga isaa dhiiga Kiristoosiin dhiyeeffamtanii jirtu. Kiristoos nagaa keenya. Kiristoos maalii keenya? Kiristoos nagaa keenya. Inni keenya diinummaa isa nu gidduu ture diigee warra Yihuudoota hin ta'in Yihuudootaas lamaanuu tokko godheera. Lakkoofsa 14. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Yesuus Kiristoos gaafa dhufe maal diigee jedha? Keenya diinummaa gidduu keenya jiru dallaa yookaan immoo girgiddaa gidduu keenya jiru sana ni diige. Waaqaa fi waa namicha walitti rarraasine Yesuus. Namaaf namallee maal godhe? Walitti rarraase. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Samaariyaa Yihuudii Giriikii minaamin wanti jedhamu sana hayi kottaa amma galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Dhiiga kootiin miicadhaata tokko ta'a. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanaafidha waa hundumaa Yesuusiif jennee maal taaneerra keessaa baaneerra. Asootaa laakii iddoo kootii miti. Asillee maaloo koottaa waatu jira laakii achillee iddoo kootii miti. Laakki asimmoo isanyummaatu jira laakii iddoo kiyyaa miti sunis. Ani maal ta'eera? Yesuus Kiristoositiin bilisa ta'eera. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ettumaa fuudhee adubbisnu guddaa gara. Matsaafni haa dubbatu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Inni nagaa buusuudhaan qooda gosa lamaanii namummaa haaraa isaatiin argamuun tokko akka uumuuf abboomamuu fi toora seeraa sana jala namoota kaasee. Seera sana namoota irraa kaaseera. Galanni ulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u. Yesuus inni nuu laalaa Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Waa'ee maaltu iddoo kanatti ga'eera? Namummaa maaliin? Haaraadhaani? Eenyumtu kan Kiristoos yoo ta'e uumama maaliidha? Uumama moofadhaa? Uumama haaraadha jedha. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Namni kan Yesuus Kiristoos gaafa ta'e uumama haaraadha. Uumamni haaraan jireenya haaraadha. Eegala. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Jireenya moofaa kaleessaa hin gataa namummaa isaa kan moofaa kan kaleessaa eenyummaa isaa kan moofaa kan kaleessaa hunduma isaa raawwatee Kiristoosin jedhee galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Paawulos yommuu ilaaltan waan baay'ee gatte moofenne Paawulos. Ibricha maqaa hin qabne dhaabee dhaadachuu danda'a. Sanaa'ee galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Ibricha maqaa hin qabne jedhee sanaa'ee baqan saba guddaa yookaan immoo saba Waaqayyooti. Maqaa wayituu hin qabu. Sanyii Waaqayyooti jedhee dhaadachuu nama danda'u. Kana hundumaa maal godhee jira inni garuu? Hiisee raabichaa miti akka maalitti lakkaa'e akka kositti. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Waan jaalachaa turre. Gosummaa hantummaa naannummaa keenya waan jaalachaa turre Yesuusiif jennee maal gooneera? Ifneerra dame. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Ameen ameen. Isaaf jenneeti hundumaa kan jenne. Inni gosa lamaanuu namummaa haaraa kanaaf maal godheedha? Walitti deebise. Galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Eenyumtu kan Kiristoos yoo ta'e as dhufeedhaan hundumtuu kan Yesuusidha. Ati churchi Sidaamaa deeme jechuun hin danda'amu. Ati Oromoodha churchi Oromoo deeme jechuun danda'amu. Ati Amaara churchi Amaaraa deeme jechuun hin danda'amu. Iddoo kanatti kan walitti qabaman namoota moofaa osoo hin taane namoota haaraadha. Eenyummaa moofaa osoo hin taane eenyummaa haaraadha. Sudah berada di ta'u. Hundumaa tokko kan godhe booyyuu abbaan hunda keenya Yesuus Kiristoos jedhama.
ሰማርያ ይሁዳ ወሊሶረቹ የገለ ወሊትያቹ የገለ ቆዳ ተቆቲ ሶረቹ የገለ የእጅቱ በነበለስ ኢየሱስ የሰረገ ሰማርያ ሰነግረደው እሺዎች ተቆምቱ ሰነግረደው ሀርካፍ ተሄዱ ይሁዲ ላይ ኢየሱስ አካጎሳት የፈለካው ይሁዲ ይሁዲ ሰማርያ ወልት ሶር ረፍራ አት ይሁዲ ታተማ ከዳገ የተከለተ ነው ደና ላከላኪ ገለኒ ፍፍኔ ኢየሱስ ጋፋተው አማሶሪያ ፈራ አሜን አሜን አማና ሙማሃራት ወገለ አሜን አማዬ ሙማሃራት ወገለ አሜን ጀሪና አራት ወገለ ሲወወራ ለለ ሲተኒ ማለት ገፈዱ ራስኛ ተለ ሲተኒ ማለት ገፈዱ አቲና ማሃራና ay namma haraga na kajibutu lele sitani mare ke fodo atina maharada macafatu yele wala ko kabu wa macafu yele sinje chajira ani sisu manjira chajira maka yesus kristos itini kanan de kate atina maharada enyum tu kan kristos yote uma maharada lamma fagonos shampuna tormagadi akasida ini mo fanderpe kono mari nu fejira harafti nu fejira wali baca Yesus tidak kelani budana tahu amin amin ay lak asidis kanas kabar yote wal maktur mutma wa kayu fitatu sawa atabaytu kafu la cosa sagalito na devi la cosa sagalito onna devi Petros Rami la cosa sagalito na devi ኢየሱስ ይገደናል ይሲንገሩ ቆሞ ፏማር ቆሞ ማሪዳ ታዲ ቆሞ ዳዲ ሽየድሜ ሉቦታ ማሞቱማዲ ከሞቱማዲ ለጋሴ ጆሌ ሞቱማ ከሚት ሞቱማ ሰከም ሞቱማ ይሻረም ከንጂ ጅረም በራጅራ ታገንተ ጆሌ ሞቱማ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን አሜን isa kuba wale basani kuba wale gabusan kanabiti mangenya motu mangenya kani sharamne kani jinjiramne yakos Kristos nama amen satu moti ke eshe sabab kullar tumana laba kecman sabaman bak kecman na sabamanira kulkulla ya dira wanjelo edutuna yusame kulkullochu manechu Neni mais. Sabe que isso aí mas vai tá toda se ligar ali. Ada bauna. Lepas saya tu konfirmasi jatuh. Kullau jatuh maya juna. Ada bau jatuh. Yesus sudah berada di udara. Amin amin. Ada bau jatuh. Wala maku jatuh. Wala maku jatuh. Mama kamte tahu echumit, hafakate tahu echumit, kullau jechun ada bade, hawa dikaya kana dura kabe korasani, erge korasani boda, bishar laga dura batumi, wali dura ni dirtani, anu bicara, nami dura anu bicara jalan nasi, mina, boda bishar itu batumi kare kabe erge korasani, midak sani, toy chani boda, Mali fadabate, enyu fadabate kabeti, anani fadabate, atio enyu la fadabate, Adikani Yesus fadabate, amen amen. Yesus tidak berani budana tahu. Kabel tidak dia bisa angkat orang, dia kabel tor kecil. Anak garu berarti si berani berfirman Yesus tidak tahu. Bishani walinggal. Intorto sabishan, polesa kositarima, bigala fawaji walingalin, bigila fasi tortosa, Yesus waji walingalin jerato. Maka Yesus ini sama waji jerato seni fatau. Yesus waji jerato seni fatau. Amin. Melet, Amin. Melet. Tapi kita nolak. Kedua lagi.
ክብር ለቅጽበት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ተለይቶ ነው ለጌታ ብንሞት ለጌታ ብንኖር ለጌታ ጆሮን የሳጅራ የሳት ጆጅራ ለሳጅራ ነው ትብለ ቢየላ ባራ ኤኛው አጉጅራችሁ እንደለ ሎቲ ካኔኒ ዮሚት ካኒ ኢየሱስ ያሜን አሜን ሎቲ ካኒ ኢየሱስ ያሜን ካኒ ኢየሱስ አኔ ካኒ ኢየሱስ ይላል አኔ ካኒ ኢየሱስ ይላል ካኒ ኢየሱስ ላግላ ያሜን ካኒ ኢየሱስ ይላል ካኒ ኢየሱስ ሳሊንድራማ ከበራከት ወደ ገኝ ነው እንትለኛ Bega berangkat tuh yang bega, sabar tuh mau kena tuh, sabar tuh mana kalau dia tidak jadi matu, amma kalau di kana itu di, di kana itu di, itu nafas. Warna kumpawa kayu tani. Baik, adi sabar kumpawa kayu, kumpawa kayu, jadi kuni kan kumpul, wan biang itu. Jirenya kuni jirenya sini jelaja kalau kuni jirenya biang itu itu mama kuni nanda kalau gesek kalau kuni wah jirenya biang itu kuni jirenya mana jirenya lupa di wanita ini peresa kau jirenya lupa aku mau tuh jalan jirenya lupa aku mau tuh jalan kalau ni hut ini Yesus siapa amin amin akhirnya akan sabar berjisut akan sabtu aku mau tuh jalan karena pada ini jirenya lupa waaqayyo daf qofa ta'iti sabab muunfaa waaqayyo qabeenya waaqaa ta'ati jiraadha galanni fulfinni Yesuus dhaabata waaqayyo hojii isaa isa jajamaa akka labsitaniif hojii isaa akka isa jajamaa san akka labsitaniif eessaa siyyaan bakka yaamtanii agadhaan hundumti keessan dukkana keessaa gara isa ifa isa dinqisiisaatti isin waame dukkana keessaa gara ifa dinqisiisan dukkanni kami mootummaan dukkanaa isa kan biyya lafaa kana seedhachaa ture diiyaabiloos ture mootummaa diiyaabiloos keessa gara mootummaa Kiristoos Yesuusitti maataalee jechuudha dhufunneerra galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u ameen ameen mootummaa diiyaabiloos keessa gaafa baane hojii isaa kaayyoo isaa karoora isaa maaloo isaa hundumaa achumatti gannee biraa dhufne ameen ameen Oromoo yeroo ammaa goggasedha haa jedhanii tufanii inarraa bade jedhe maaliif duruma maal ta'eedha galanni fulfinni Yesuusidhaaf haa ta'u kan gatii hin qabne ta'ee jira waan gatii hin qabne ta'ee jira isa gatii hin qabne sana barbaada deebi'uun nuuf hin ta'u amma dhaqu nuti saba waaqayyoo taaneerra ameen ameen Yesuus inni guddaadha xumurme xumur isin akka saba waaqayyoon turre amma garuu saba isaa taatanii isin araara waaqayyoon hin argatin turtani amma garuu araara argatanii waaqayyo ulfaatu jedhame mee Yesuus ulfaatu jedhame hin turre amma garuu maal taaneerra arganneerra jireenya bara bara arganneerra haleluuyaa mee amma garuu jedhame dagachuu qabdani amma garuu jedhame jalqaba irratti yommuu eegalu maal jedheetan eegale booda garuu jedheetan eegale hagamma kanaan duraa fi amma laalle Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u gara xumuraatti fideen jira gara xumuraatti fideen jira Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u amma booda jedheetan eegala amma booda galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u kan nu eeggatu isinitti mee asirratti xumuraa jechuudha Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen ameen amma booda egaa isin si'achi warra waaqayyoof qulqullaa'an wajjin warra biyyaa warra mana waaqayyoos malee isin orma biyya diidaas miti jedhee dubbata galanni fulfinni Yesuus Kiristoosiidhaaf haa ta'u Yesuus inni guddaadha ameen ameen isin yoom booda lakkoofsa egaa isin si'achi warra waaqayyoof qulqullaa'an wajjin warra biyyaa warra mana waaqayyootis malee orma nama biyya diidaas miti lakkoofsa 19 Efesoon lakkoofsa 19
lama jechuudha lakkoofsa 19 isin amma booda galanni fulfinni Yesuus Kiristoos dhaabatu isin si'achi dhabdichi isin si'achi warra waaqayyoof qulqullaa'aniidha warra waaqayyoof qulqullaa'an wajjin warra biyyaa warra mana waaqayyoottis malee ormas miti nama biyyattii daas miti galanni fulfinni Yesuus Kiristoos dhaabatu Yesuus inni guddaadha isin hundi ergamoota fi raajota irratti jarramtaniirtu Kiristoos Yesuus immoo ofii isaatii dhagaa goolee qajeelchuudha isin amma booda kana keessa galtu jechuudha isin guutummaa ijaarsa manas guutummaa ijaarsa sanaa isumaanis immoo waaqayyo sana mana sanas walitti qabamee sana qulqullummaa waaqayyo ta'uudha mana qulqullummaa waaqayyo ta'uudhaa fi mana qulqullummaa ta'uudhaa fi gooftatti in guddattu galanni fulfinni Yesuus Kiristoos dhaabatu isin immoo isumaan mana isaa waaqayyo hafuura isaatiin keessa jiraatu taatanii ijaarramuu keessaniidha galanni fulfinni Yesuus Kiristoos dhaabatu egaa isin amma booda mana qulqullummaa waaqayyooti kanaan dura mana waaqayyoo turre saba waaqayyoo sin turre jenne amma garuu saba waaqayyoo taaneerra amma booda immoo maal taane itti fufna mana waaqayyoo isa hafuurri waaqayyoo keessa jiraatu taane itti fufna galanni fulfinni Yesuus Kiristoos dhaabatu ameen asin amma booda saba qulqullaa'aa wajjin mootummaa waaqayyoo keessatti bara baraan warra gammadaa jiraataniidha Yesuus dhaaf galanni guddaan haa ta'u ameen amma booda makan si eeggatu salphina sun ta'in ulfina ameen mee ulfina na eegadame amma booda dame ulfina na eegadame amma booda dame mootummaa waaqayyoo na eegadame amma booda dame Yesuus dame abbaan koo dame dhufeena fudhata dame mee dhufeena fudhata dame anabdii qaba jedhame akka ijoollee abdii qabne hin ta'ina annaan deema deebi'ee dhufeenan immoo maalan godha isinan fudhadha sana booda immoo maal jedhe iddoon ani jiraadhu isinis immoo maal akka taatanii akka jiraattanii iddoon koo samiirra jedhame biyyi koo samiirra jedhame ittuma inaame biyyi koo samiirra jedhame warra lafa kanarratti lafa kanarratti wal fidaa jiraniin meergaa tokkotti dhaama biyyi koo samiirra jedhamine samiirra biyyi keenya jedhame Yesuus nu eegaa jira biyyi keenya samiidha amma booda ulfinatu nu eegaa amma booda Yesuus nu eegaa amma booda Yesuus bira deemna amma garuu nuti erga saba waaqayyoo taane amma booda kan nu eeggatu maalidha ulfina gooftichaatu nu eeggata ulfina Yesuustu nu eeggata sagalee waaqayyoodha maal jedha uumamni hundinuu nutis wanta nun jedhame kan hin taana galanni fulfinni Yesuus dhaabatu uumamni hundinuu mul'achuu waaqayyoo dhimmaanii eeggaa jiru nus immoo waanuu jedhame kana ta'uudha jirra Phaawulos akkana jedha galanni fulfinni Yesuus dhaabatu namni biyya isaa yeroo hundumaa dhimmaan eeggatu namni biyya isaa yeroo hundumaa eegu biyya kana immoo ani keessummaan sitti dhufe yoon jiraanne waggaa 8 keessa jiraadha sana booda immoo isin dandeema biyya bara baraan itti jiraadhuun qaba biyya bara baraan itti gammaduun qaba biyya bara baraan itti kolfuun qaba asitti gadu sibila gaafa dhufe kana yaa biyya lafaa kana si keessatti gammadaa miti kana jiraadhu amma yoon gammade booda immoo nan gadda amma yoon galle booda immoo nan bu'a achi yoon deeme garuu bara baraan gammachuu keessan seenaa achi yoon deeme garuu bara baraan gammadee jiraadha
कसलिtti mootummaa kana keessa gadduu fi booru injiru jedhame gadduu fi booru injiru nyaachuuf dhuguun lakki dhagaa warra kaanii farsoo gaarii ture eega jennuuti nyaachuu fi dhuguun farsoo laga maalirraa haleerraa jennu eega jechuun hin jiru nyaachuu fi dhuguun buddeenni kan lafarraa kanarra caalaa mi'aa jechuun achitti buddeenni dhiyaatu iyyuu eenyudha buddeenni jireenyaa eenyuun nyaannee jiraanna sagalicha ilaannee jiraanna ameen Yesuusin ilaannee jiraanna ameen mootummaan waaqayyoodha mootummaan nuti dheebochaa jirru kuni biyyi nuti diigaluudhaaf halkanii guyyaa hawwinu kuni biyya itti nyaataa fi dhugaatii miti biyya namni itti wal ajjeesus miti biyya namni itti wal jibbuus miti jibbaan achitti hin galu ajjeesaan achitti hin galu biyyi sun biyya laaniti biyya qulqullootaati haleluuyaa mee biyya qulqullootaati jedhame biyya qulqullootaati jedhame biyya nu eegu biyya qulqullootaati qulqullaa malee cittoomtuun galu saba adda bahee galchi kana galanni ulfinni Yesuus hin dhaabatu saba wal makaa miti achitti saba adda bahee saba adda bahee mee adda bahee jirani mee foon kee waan barbaade yaasoo waan adda bahee jirani mee yeroo hundumaayuu boosii wal qabdanii ta'uu jiraattu foon keessa wajjin haga waggaa lafa kanarra isinii kenne 20 ta'uu danda'a 30 ta'uu danda'a 40 50 60 70 sana booda immoo ba'aadha saniin booda inni tagalanii fulfinni Yesuus hin dhaabatu mee nan deema dhime shakkii qabu nan deema dhime biyya ishee waa'ee baafne kana keessa deemuuf jirra ameen tanaaf immoo waliin fidna tanaaf immoo waliin qabnu tanammaa gannee biraa deemuu bichaa miti ishiin baduu jirti ameen baduu jirti ameen Yesuus Kiristoos akkas jedhe dubbiin koo bara baraan jiraata dubbiin koo baduu irra samiin kuni fedhiin kuni guutuu caala iddoo biraatti immoo haga samiin kuni addiin kuni baduuti sagalee koo keessa tokkoyyuu badu dubbiin gooftichaan badu ameen kuni baduu jira ameen inni amma mul'ata kuni maaquu jira baduu jira inni amma mul'ate baduu jira wanti mul'ate wanti ijaa hin argame kan bara baqaqsan immoo nu eega ameen na eega Yesuus jedha ameen mee na eega Yesuus jedha Yesuus nu eega ameen Yesuus nu eega ameen biyya qabna ameen biyya qabna ameen Oromiyaa keessa jiraadhu Amaara keessa jiraadhu eessa kamuu jiraadhu biyya kamuu jiraadhu sittani baadagatu biyyi kee Oromiyaas miti Itoophiyaas miti Ameerikaas miti biyyi kee Yerusaalem ishee haadha Yerusaalem ishee haadha ishee samiirraa gadi buutudha ardii haadhatu si eega samii haadhatu si eega Yesuusidhaaf galate guddaadhatu samii haadha ardii haadhatu eega samii haadha fi ardii haadha inni kan bira nuuf qopheeffameera adde saasaatu samii amma mul'ate dhala laaltanii cakkiiti tagalalante baduudhaaf jirti turis baduudhaaf jirti samii haadha fi ardii haadha nu eeggachaa jira yoom dhufa mucaan koo jechaa jira mucaan koo yoom as dhufa jechaa jira bakka tusii qophaa'ee si eegaa jira iddoo tusii qophaa'ee si eegaa jira biyya qabadhaame an biyya qabadhaame amma garuu anaaf isin kan eeggachaa jiru maalidha Yerusaalem ishee haaraadha ameen Yesuus hin dhufa samii tarsaasee gadi bu'a hin dhufa abbaan kee gaafa ni dhufu waan tokko isinitti hima isaa wajjin sana itti dhuftu sinillee ameen isaa wajjin dhuftu ameen sababni isaa ol butamuu waldaa kiristaanaa dhufaatii Yesuus dura waan ta'eef waggaa torbaa bulchitanii waan ol butamtanii guyyaa qardhumaa sanatti guyyaa hundumtuu wanta waamsanitti Yesuus wajjin sanaa ameen Yesuus wajjin sanaa ameen
sinargatu amen watwani biyya lafaa sinargatu yaaddoon biyya lafaa sinargatu gaddi biyya lafaa sinargatu gubannaan biyya lafaa sinargatu inni mul'ata Yohaannis irratti dubbachaa ture suni ati gaafa kan jalaa ol kaatee jirta waan ta'eef sinargatu gaafa qorumsi biyya lafaa hundumaa ammas yookaan immoo waaqa qorumsi biyya lafaa hundumaa jeeku ani immoo ishee jalaa maala si godhee sinfuudha ameen ameen inputamta ameen ameen mee ani nan butame ameen mushuraan kee yesuus dhufee si fudhata ameen ameen dhoksaatti dhufa waldaa kiristaanaa hin fudhata waldaa kiristaanaa lafarraa kaatee immoo mul'inaan immoo deemee hundumtuu kan isa waraana soo argate atillee wajjiniin sana ittee dhufta galanni ulfinni yesuusiidhaaf haa ta'u ameen ameen waggaa kuma tokkoof lafa kanarratti yesuus wajjiniin moo'uuf jirta sana booda gara samii haaraa fi ardii haaraatti galanni ulfinni yesuusiidhaaf haa ta'u mee na eeggata dhime ulfinni sun na eeggata dhime kabaja sanatu na eeggata dhime yaa kibiri ጠብቀኛል በሉሴ ያ ክብር ይጠብቀኛል በሉሴ ዝም ብለህ የተሰበሰበ መሰለችው በይሰባዳት ያሜን አሜን ወረቀሱ ነው ፖለቲካ በሚቴት ንሳ አሜን አሜን ኢየሱስ ዳበለት ጉዳናቱ ሰባዳ ከሉ ብለሞ ኢሳ ገለኒ ፍልፈኒ ኢየሱስ ይላባል ኢሳ ታደሉ በሉ ሎተማ አዘግሉ ፍቋት እንጀራቱ ረይ ይንጀርተን ነው ገዳራ መሰል ኢንቶረስ ሰባዋ ቃስ ኢንቶረ አራራ ዋቅዮ ለበስ ኢንቱ ኢየሱስ ይላባል ጉዳናቱ አማከሩ ጀዳሜ አራራ ገደራ አማከሩ ጀዳሜ ሰባዋ ቃስ ነይ አማከሩ ጀዳሜ ሰቢሃራ ነይ አማከሩ ጀዳሜ አርቲሃራ ነይ amma garame motuma wa kayo tore garame amma garame umamni hundi wala mullachu ko gajara ada no ke kan amen ada no ke kan amen kana ada no ke amen beringa workinga mati vende kaje malaga wala sama to bicara ni beri ka wargi ka manan ka wajur wala ka to ka bagara da bende malan ka ba Yesus ida belani bedana to amen teri wargi ka bu to ko ye sabar te ka dura banana wala ka sabar iga bana ba kuch diga ta matoshiya illa mau ነበር ማናው ታንተራስ በርኛው ታ እዚህ ምትጣጣ በአንድ ጊዜ ነው አንድ ጊዜ ነው አንድ ክብሪት ወቂ ነው ከበየው የለባገነ ክብሪት ተክቲቱ በኋላ ኢሳ ከበኛ ከኛ ኢሳ ካን ሰሚር ራሳና ሀቱ ጨብስተያቱ ኢየሱስ በሊፊዳናው ኛቹ ያው ኢየሱስ አገለለ ጉዳና ተው አሜን ከበኛ ከኛ ቦቁል ፊጂ ማገባ ፎርቱን ከበኛ ከኛ አይምራ ኢየሱስ ይዳበረኝ ወዳና ፎርቱን ቀበኛ ከኛ ኢየሱስ ቀበኛ ከኛ ኢሰማታታ ሁሉም ቱስማን ዱተ ካራሳዋ ቀየ ወጣ ሁሉማ ኖፍ ከነ ለፈረተ ጅሬኛ ደቻኒ ዋቀረተ ጅሬኛ በረበራ ንጅራን ገለጥ ብልፍን ኢየሱስ ይዳባታ አሜን አሜን namni akka beekte jiraatu eenyu namni akka beekte jira zanaare oo akka mana isaa keessa hoosiitti yookaan lafa teessa naraa keessa inni garuu zanaaree deema ameen qabeenyi isaa kanaa miti qaba qabeenyi warri biyya lafaa akka watu kana akka watu miti galanni ulfinni Yesuus yaabatu ameen akka gammachuu keenya hunduma fuulli keenya ifaa zanaa kan zanaan godhee jira ameen ameen kan gammachiisee jira ameen asii kun akkas ta'e kun nan galchu kan goomaantu qabne galanni ulfinni Yesuus ይባታው ኤፒ ኮንቱባኒ አሜን አሜን በሰማይ በረከት ተባርካችኋል ያለው ቅዱስ ተባርከናል አሜን
ተባረካል። አሜን። ተባረክናል። አሜን። ኤፒፋሜር አሜን። ሚያን ኤፒፋሜር አሜን። አኔ ኤፒፋሜር አሜን። አኔ ኤፒፋሜር አሜን። ዋቀዩ አንፋት ኢየሱስን ይሙራ ነው አገው ለተፈካታ ሳቶ ቆጣጃጅ ኢየሱስ ላይ በለለ ጉዳና ታው አሜን አሜን። ኢየሱስን ጉዳ Sabakana Atiam Magaru Bolesako Boleti Sagalia Manalabam Sagalia Pacific Patariga Shalangeli Akana Sabab the communities of Lakai Sagale Rasi Tufi Garake Tufi Dupinoa Kayo Garake Tufi Atiam Sabara Gatera Sinjet Atama Fayita Sinjet Atama Karina Wakayo Tater Tasinde. Kanabeda Kanatuke system. Amaboda Samawata Sagalici system. Kanaf Jeron Tumayu Abdi Kesset Akanatokam Adana Kesenis Isakanatokam. One is in jail, one is in the case of jail, Muslim to fail. One is in the Muslim to fail. Abdi out. Amen. Abdi kabdu. Wanti serrakis rakkina garagara qorumsa garagara keessa yabaltaniyu isin himbatte abdi kabdu. Abdi keessa jiraata. Abdi keessa tumtuupu hundanda'u. Kakuu keessa tumtuupu hundanda'u. Eebba keessa tumtuupu hundanda'u. Kana beeka. Yaa saba Waaqayyo kana beeka. Wanti jaalala Kiristoof kanatti adda isin baasuu danda'u hin jiru. Wanti waan amma sin argata ulfina amma sin argata kana sirraa mulquu danda'u hin jiru. Isinitti meela duratti ofii keessanii garuu ofirraa mulquu dandeessan. Lafan taane dhaabattanii, iddoon taane deemtanii, walumaan taane hojjettanii, walumaan taane dubbattanii, waan hin taane keessa galtanii ofii keessanii ulfina kana ofirraa baasuu dandeessu. Ofii keessanii ulfina kana keessaa kufuu dandeessu. Ofii keessanii kuftu malee sababa eenyumaan dhiyeeffachuu hin dandeessan. Kanatu kana godheetan kana ta'e, kanatu kana godheetan kana ta'e jechuun hin dandeessan. Ofii keessanii itti galtu. Sabab bisa humni Kristos hin caalu jira. Wanti Kristos hin caale Kristos adda baasu jira. Jira. Hin jiru. Ofii keenya garuu fedha keenya akka barbaanne ta'uu hin dandeenyu. Kanaaf fedha foon keenya binnee Kristos jalatti boojisnee hafuura keenya immoo isaa bara baraan jiraachuun nuuf haa ta'u. Mee sagaleen kun naaf haa ta'u jedhame. Amma garuu jedha. Amma fayyeera. Amma garuu jedha. Ani qulqullaa'eera. Amma garuu jedha an saba Waaqaa ta'eera. Amma garuu jedha fayyina argadheera. Amma garuu jedha midhaan koo hiikkateera. Yeroo kaadha badha fakkaatoo lo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 l
gaafanna jidduu kana keessa nama haaraa gooftaa fudhatu yoo jiraate gooftaa Yesuus Kiristoositti amanuu namni barbaadu yoo jiraate nama haaraa jidduu kana keessa hin fudhanna sana booda gara kadhannaattan seena Makatolo bolo bolo bori namas Yesus ya ulfat Yesus ya ulfat kola bazena madia bos namni biralle yo jiraate gooftaa Yesuus Kiristoosin fayyisaa dhuunfaasaa godhatee fudhachuu namni barbaadu namni biralle yo jiraate namni biraa yoo jiraate galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u namni biraa yoo jiraate nama laalatti yoo jiraate nu garanaa dhufu namni jiraatu yoo jiraate isheen jirru ishee dhabii kadhannaa akka kee kaasi yaa Waaqayyo gooftaa wanta isin jira godhee yaa Waaqayyo gooftaa galanni siif haa seetana hojii isaa waa kadheera ammarraa kaasee ani kan kee ta'eera maqaa kan koo galmee jireenya bara baraarratti naa barreessiteef galanni siif haa ta'u maqaa Yesuusiin ameen maqaa Yesuus Kiristoosiin afurri biyya lafaa kana humni xonqolaan diginti afurri dukkanaa humni biyya lafaa kana maqaa Yesuus Kiristoos Cabre. Jikala dona marala bacena mariados. Cabre. Maka Yesus Kristus nagashera barashera cab umni kamuratto jechuun dandeessu maka Yesus Kristus. Jireenya ishee agarsiisa rifeensa mataa ishee kan keessa bira isheetti bitawaa yoo maka Yesus Kiristoositti
Keessa diiga. Maqaa Yesuus Kiristoosiin bilisa fayyadaani mee? Fayyida fedhaani. Harki Gooftaas wajjin haa ta'uudhaani. Maqaa Yesuusiin ameen. Yesuusiif galanni guddaan haa ta'u. Mee an fayyadadhaame? An bilisa fayyadadhaame? An saba Waaqaa ta'edhaame? Ani mucaa Yesuus ta'edhaame? Makato lava jana madi avus salian reva baba lava jana madi akka mucaa Waaqayyooti akka nama abdii qabuutti hin kadhanna makara lava je rola vaidonamas ayra baba lava je medi avus makara vadinamas Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Waaqayyo haa ulfaatu. Kadhata nama biraatiif fakkeenya argaa Waaqayyo duratti na keessa kaayee tokko dubbadhee ta'e as dhaabadhee yookaan Waaqayyoon osoo waaqeffachaa jiru Waaqayyo akkasumaan ganaan isin baay'isan jedhe Waaqayyo ganaatti bazaallachuu nan jedhe Waaqayyo akkana gaa Waaqayyo naan jedhu ani keessa kootti waa'ee yaadaa ture jalqaba waa'ee yaadaa ture waa keessa kootti yaadaa ture waan keessa kootti yaadu sana Waaqayyo deebi'ee ganaa deebisu akkas jedhe ganaan isin baay'isa ganaa baay'attu ameen Yesuus inni guddaadha ganaan isin baay'isa jedhe Waaqayyo daangaa keessan hin baay'ata ameen daangaan keessan hin baay'ata ameen Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ani keessa kootti garuu waan gochaa ture Waaqayyo wajjin isa sanaaf deebii gaafa naa deebisu Waaqayyo ganaa baay'atu ganaa baay'anna jedhame ganaa baay'anna jedhame Makato lava dinamos akka keessa mee gara Waaqayyo tolkaasaa ibba tokko sin eebbisa. Baay'achuu bichaa miti. Afurratti bichaa miti. Foonittis Waaqayyo namoota gurguddaa hin kaasa. Foonittis Waaqayyo namoota gurguddaa kaasa. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Namoonni gurguddoon hin ka'u. Waamichi Waaqayyo magaalaa kanaaf namoota baay'eedhaaf hin godha. Waaqayyo yaamicha magaalaa kana keessatti namoota baay'eedhaaf hin godha. Namoonni baay'een hin fayyu. Kan sin ajaa'ibu keessa gurguddoonni kanaan dura warra as keessa jirantu ka'a. Namoonni gurguddachuu eegalan foonitti hafuuratti namoonni gurguddachuu eegalan asuma keessa kan jirantu Waaqayyo ol kaasee guddisa. Ameen. Namoota ganaa isin hin eegine namni kun akkas jettanii waa'ee isaatiif waa kaa'uu dandeessu. Garuu Waaqayyo namootuma as keessa jiran ganaa namoota gurguddaa gochuu eegala. Foonittis hafuurattis ganaa gurguddachuu eegalu. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ani namoota isinan baay'isa dammoos immoo hin guddattu naan jedhe Waaqayyo galanni ulfinni Yesuusiidhaaf haa ta'u. Baay'achuu bichaa miti ni guddattu naan jedhe Waaqayyo. Hafuuratti foonitti guddinni dhufa. Ameen. Hafuuratti foonitti guddinni dhufa. Ameen. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Namoota baay'ee kan boqochiisan mana isaaniitti namoonni baay'een kan boqotu. Namoota baay'eedhaaf boqonnaa namoonni ta'anii ka'uudhaaf jiru. Ameen. Mee isaan keessaa tokko ana jedhame. Maaltu beekaan hin beeku waan hafuurri Waaqayyo waan keessa fidee mee tokko ana jedhame. Tokko ana ameen. Tokko ana ameen. Mee tokko ana jedhame. ትልቅ ሰዎች ይነሳሉ። በስጋም በመንፈሳዊ እዚህ ጋር ብዙ ጉድለት ይታያል። አስጥል ለርና ባይ ምትራጋ አነርና ይከነች ጅሩላ አለታኒ ጉማቶ ገሩ Waaqayyo yeroo itti boqotu dhufana jedha. Ameen. Yesuusiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Keessa koo hojii baay'eetu jira. Keessa koo hawwii baay'eetu jira. Maali Waaqayyoon maali jedheetanii gungumaa ture. Garuu Waaqayyo iddoo kana nama kaayee si boqochiisa. Ameen. Nama fidee si boqochiisa. Keessa yoo fide tokko suma ameen. Tokko suma ameen. Suma, me anuma debe.
أما تدرسوا من فيني أنا ما أدري يسوع سيدنا فلان يقولنا تو semua tu amin semua tu amin ini kau ni ini juga kan ini semua tu amin ni anu matu ka ada tiba-tiba ayo tu nak cerita amin tiba-tiba tu nak cerita amin tiba-tiba ayo tu nak cerita amin pakalo rada pacina mas pas ego bicara sambil lo tenas sambil ngacos. Hallelujah! Hallelujah!